Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya iddoowwan addunyaa irraa nu daawwatan maratti nagaa salaamanni keenya kan inni irraa burqee isin bira haa dhaqqabu isiniin jennaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Viijinii warreen miidiyaa kana waadaa taatan sabiskiraayib godhuun viidiyoo namoota hedduu bira akka qabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jecha guyyaa irraan tanaatis odeeffannoowwan jajjabaa biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra hanga xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jennaa odeeffannoowwan jajjaboo guyyaa irraan tanaatiif isinii qabanne keessaa waa'ee ajjechaa jumlaa hammaqaa amantaa dahiifate godina Arsii Bahaa keessatti raawwatamaa jirudha. Ajjechaan kun kanaan durallee akkanumatti gabaafamaa ture ammaan tana ammoo bifa adda ta'een haala kanaan durarra uwwisa miidiyaa hin argataniin irra deebi'amee gabaafamaa jira. Manneen amantaa Ortodoksii Itoophiyaalleen hatattamaan akka ajjechaan kun lammiilee nagaa irraa dhaabbataniif ibsa baasaa jiranii akkasuma hayyoonni amantaa Islaamaa jajjaboo warreen akka Ustaaz Abubakar Faas dabalatee namoonni hedduun ibsa balaaleeffannaa dhimmicha kana wajjin wal qabatee baasaa jiru. Rakkoon kun eessarraa kaate maddisii maali? Eessatti deemuu deemti hoo waan jiru hanga xumuraatti gartee yoo kan hordoftan taate dhimma kanarratti odeeffannoo gahaa akka harkattan abdii qabna jechuudha. Dhimmiti ajjechaa gartee lammiilee nagaa maqaa amantii deeffate kun godina Arsii qofa osoo hin tahin bifa wal fakkaataadhaan naannoo Tigraay Aksuum keessatti waggoota 2-3 oliif musliimoota irratti dhiibbaan kana caalee gaggeeffamaa ture jechuudha. Yeroo sanatti manneen amantaa amma ibsa baasaa jiran kun bifa amma ibsa baasaa jiran kanaan takkaa isaanii ibsa baasuun agarree yeroo hedduu waywaanni lammiilee nagaa dhageeffamaati ture garuu ammoo addunyaan biyyattiin gurra kannuu fidabdee akkasumatti gidiraan meegaa turte. Gidiraawwan fakkeenyaaf Aksuumitti gaa ture keessaa shamarran sababa hijaabaatiin barnoota dhorkuu manneen masgiidonni akka diigaman akka cufaman taasisuu namoota masgiida keessatti salaatan bifa gartee Israa'el wajjin wal fakkaatuun manneen amantaa keessatti miidhaarra geessuu reebicha irratti gaggeessuu fi hidhaa wantoota adda addaatu wartee irratti gaggeeffamaa ture. Hangoom biyya teenya keessatti lolli amantii deeffate kun kan lammiilee nagaa irratti gaggeeffamu. Dhugumatti gartee lolli kun lola amantiiti. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessa amantiiwwan gurguddoon lamaan jiran amantii Islaamaatii fi amantii Kiristaanaati. Kutaa biyyattii guutuu keessa bakka amantiin tun lamaan takka ammoo hordoftoonni amantichaa lamaan waliin keessa hin jiraanne numaa hin jirtu. Fakkeenyaaf naannoowwan akka malee gartee musliimoonni itti baay'atan karaa baha biyyattiitti yoo kan dhuftee ilaaltu taate manneen amantaa Kiristaanaa hedduutu jira. Manneen amantaa hordoftoonni illee baay'inaan jiraachuu baatan manneen amantaa akkuma gartee iddoo biraa jiranitti bal'inaan jiran jechuudha. Naannoo biraallee hoggaa deemtee bakka gartee manni kiristaanaa baay'inaan jiraatu keessallee masgiidonni manneen amantaa musliimaa hedduutu jira. Itoophiyaa keessatti taphni gartee amantaadhaan uummata walitti buusuu kun hanqamta akka faayidaa qabeetti yoo ilaaltu taate gaaga'ama malee bu'aan inni qabu very low waan xiqqaadha jechuudha. Uummanni kun wal keessa qubataa iddoon itti gartee musliimoota itti cunqursitee akka musliimoonni masgiida hin ijaarranne takka iddoo awwaalchaa hin arganne takka barattoonni musliimaa barnoota hin baranne dhorkitee gama kaaniin amantoonni biraa itti nagaan jiraatan hin jirtu. Yoo ati asitti gartee warri gama kaaniitiis hordoftoota amantaa kiristaanaa irratti miidhaa biraa gaggeessan iddoo biraatti gartee musliimoonni bifa wal fakkaatuun miidhaa keessan qunnamuu danda'an jechuudha. Saniif walumaa galatti Itoophiyaa keessatti iddoon gartee ati amantaa dahoo godhattee hordoftoota amantaa biraa irratti dhiibbaa ittiin gaggeessitu tasuma hin jirtuus jiraachuu hin dandeessu. Sirni amma jiru kunii fi sirni duraan illee walatti. Sirni kanaan dura ture sirna amantaa dahiifate, sirna amantaa irratti gajjaarame, sirna gartee amantaa leellisu hoggansillee gartee amantaa ta'u qofa keessaa bahee akka biyya bulchu sirna leellisu ture. Sirni akkasii yeroo ammaan tanaa keessatti cabee jira dhibbaa dhibbatti. Biyyattiifillee gartee sirni san sirna balaa guddaa fidu malee faayidaa akka biyyattiidhaaf hin buusne akka ta'e namni irra dhaqabee jiraachuu. Wanti takka ittiin nu baastu biyya takka qabnaa biyya takka ittiin qabnu keessatti amantaa teenya qabannee biyya teenya waliin jaarrachuu waliin jabeeffachuu guddina biyya teenyaa irratti waliin xiyyeeffachuudha. Wanti nu baasu malee anaatu gartee amantii xiyyaate amantii abaluu caalaan Itoophiyaa keessatti tasuma waanuma itti yaadamuu qabuu fi waan raawwatamuu qabuu miti jechuudha. Kana wajjin wal qabatee gartee miidhaan amma dhiheenya kana gara Arsiitti hordoftoota amantaa kiristaanaa warreen Ortodoksii irratti miidhaan gaggeeffame jedhamee amma gabaasaa jiru kunis yoo dhugumatti gartee sababa amantaatiin kan dahoo godhatamee uummata irratti gaggeeffamaa jiru taate waan faayidaa hin qabne ammoo dhimmichi jalqaba isarraa ka'e. Waan jiru gartee gama duubaa irratti bal'inaan isin biraan keenya akka gartee asirratti gabaafamaa jiru kanaa miti. Gareen mootummaadhaa shaniidhaatu waan kana dalagaa jirti warreen mootummaa morman ammoo mootummaadhaatu maqaa shaniitiin gartee uummata fixaa jira jedhaniiti waan kana chaabbaatti dhawanii oofaa jiran. Rakkinni ammaan tan Arsii keessatti mul'achaa jiru kun bifa wal fakkaatuun Harargee keessatti maqaa jimaatiin lubbuun dargaggoota meeqaa abbaa ilmaanii meeqaa karaarratti badaa jirti. Gama Wallaggaa yoo deemtes maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun lubbuun maatii meeqaa namoota qulqulluu namoota nagaa meeqaa badaa jirti. Gama Shawaatti illee akkas
kutaawwan Oromiyaa kan hunda keessatti sababoota adda addaatiin akkuma amma asii keessatti gartee amantaa deeffatanii uummata waggaa dheeraadhaaf wajjin jiraachaa ture kana balaa guddoo tanaaf saaxilanitti kutaawwan Oromiyaa hunda keessatti balaan akkanaa balachaa deemaa jirti. Kaayyoo wanti kun deemaa jiruuf maali? Qaamni waan kana duuba jiru hoo eenyu? Akkuma gartee warreen mootummaa morman jechaa jiran san mootummaatu waan kana dhibbaa dhibbatti godhaa jira moo akka mootummaan gartee quba shanii afaan walitti ciqabdu kanatti warreen mootummaa morman kanaatiitu yakka kana raawwachaa jira waan jiru gabaasa guutuu qopheessineeti jirra hanga xumuraatti itti dhiyaadha. Walitti bu'insi godina Arsii keessatti dabree uumamu amantii fi saba kamiinuu kan wal hin qabanne ta'uu dhalataan naannichaatii fi dhimmicha keessa beeku tokko saaxile. Gama kaaniin dhimmichaa wal qabatee paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa baaseeti jira. Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa muummee afaanii kan ta'e barsiisaa Diitaa Hussein Abdurrahim seenaa duubee irraa kaasuun toora feesbuukii isaa irratti akka barreessetti bara dargii yeroo labsiin lafti abbaa qotatuuf jaamee ture irraa kaasee namoota baala abbaatii sirna feodaalaa turanii fi qonnaan bultoota lafee isaanii abbummaa mirkaneeffatan jidduutti dabree walitti bu'insi uumamaa kan ture ta'uu kaasaniiti jiran. Arsii gara bahaa naannawaa Arbaa Guuguu keessatti bakkoota akka Martii, Jajuu, Gunaa, Coollee, Gololcha, Shanankooluutii fi Asakootti hawaasni amantaalee adda addaa hordofanii fi sabaa sablammoonni garaagaraa jaalalaan baroota dheeraaf waliin jiraachuu kan ibsee barsiisaa Diittaan walitti bu'insa lafaa waliin wal qabatu kan namoota dhuunfaa jidduutti uumamu akka carraatti itti fayyadamuun humnoonni siyaasaa shiraa dhimmicha kallattii micciiruun walitti bu'insa amantii fakkeessuuf yeroo garaagaraatti kan yaalaa turan ta'uu yaadachiiseeti jira. Kaayyoon garee kanaa walitti bu'insa namoota dhuunfaa kana gama sabaa fi amantaatti guddisuudhaan uummata waliin jiraatu jidduutti godaannisa oomuun siyaasaa shiraatiif fayyadamuu akka ta'e barreesse. Yeroo mootummaa ce'umsaa ABO'n chaartara keessaa baafamutti aansee TPLF maqaa ABO xureessuuf walitti bu'insa namoota jidduutti naannawaa Arbaa Guuguutti mudatee ture bifa amantiitii fi saba qabsiisuun siyaasaa maqaa balleessiitiif itti fayyadamuu akka fakkeenyaatti kaase barsiisaa Diittaan. Yeroo ammaa Arsii keessatti akka hawaasaatti hawaasa amantii muslimaatii fi hawaasa amantii kiristaanaa hordofu jidduu waldhabdeen homaatu akka hin jirre ibsuun ta'us garuu warreen siyaasaa haala kanaan dura ture sanarraa ka'uun hordoftoota amantiiwwan gamalachuurraa'u namoota qulqulluu galaafachuun akka hawaasichi amantiidhaan walitti bu'uuf dhama'aa jiraachuu ibse. Akka barsiisaa Diittaan himetti guyyoota muraasaan dura hordoftoota amantii Islaamaatu ajjeefame. Itti aansuun hordoftoota amantaa kiristaanaatu ajjeefame. Ajjechaan warreen amantii muslimaa irratti raawwatame sun shiraa siyaasaa ta'uun waan hubatameef baay'ee irraa hin dubbatamne ture. Garuu kan warra amantaa kiristaanaa kana biyyattii guutuutu irraa dubbachaa jira. Kuni ammoo shira siyaasaati jechuudhaan barsiisaan kun barreesse. Mootummaan dirqama nageenya lammiilee tiksuu akka qabus barsiisaan Diittaan ifatti dhaameeti jira. Gama kaaniin dhimmichaa wal qabatee paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa miidhaawwan lubbuu namaa galaafachuu itti oofan mootummaan akka dhaabsisu paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas gaafate. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas Takaffaan haleellaan Arsii bahaatti mudatee lubbuu namaa galaafatee mana amantaa barbadeessaa jiruu fi dabrees namoota hedduu qe'ee buqqisuudhaan gabaafamuu hordofee aangoonni federaalaatii fi naannoo dhimmi ilaallatu akka waan kana dhaabsisan dabrees ammoo namoota yakka kana raawwatan seeraaf akka dhiheessan waamicha dabarseeti jira. Ibsa waxabajjii 3 baheen paatriyaarkiin kun miidhaawwan dhiheenya kana aanaalee akka Asakoo, Shirkaa, Hanqoolloo, Waabee fi Muneessaa keessatti mudatan balaaleffachuun gocha kana miidhaa aggaammii lubbuu namaa fi birmadummaa amantaa irratti raawwatame jechuudhaan ibseeti jira. Gabaasa keenya lammaffaatiin walwaraansi jiddugala bahaa deebi'ee dhoohuudhaaf fiinxarra gayaa jiraachuun himame. Iraan buufataawwan Yuunaayitid Isteet galoo galaana Arabaa keessa jiran irratti misaayilii fi diroonii dhukaasuun miidhaa cimaa dhaqqabsiifte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp michuu isaanii Biniyaamin Naatanaayoo maraataa jechuun kan arrabse yoo ta'u, hoogganaa olaanaa Iraan waliin wal argee dubbachuu akka barbaadus Tiraamp hime. Humnoonni warraaqsa Islaamummaa Iraan misaayiloonnii fi dirooniiwwan qabeenyaa fi buufataawwan waraana Yuunaayitid Isteet kan naannoo galoo galaanaa keessa jiran irratti dhukaasuun gabaafameeti jira. Akka Aljaziiraan gabaasetti haleellaan kun buufata ajaja 5ffaa waraana Ameerikaa kan Bahareen keessatti argamu buufata xayyaarichaatii fi dhiyeessiiwwan biroo irratti tarkaanfii haloo bahuu akka ta'e gabaaseeti jira. Tarkaanfiin haloo bahuu kun misaayilotaa fi dirooniiwwan buufata waraanaa Yuunaayitid Isteetii fi dhiyeessiiwwan michoota isii kan Bahareenii fi Kuweet keessatti argaman irratti kan xiyyeeffatedha. Haleellaa Iraan buufata xayyaaraa Kuweet irratti gaggeessite yoo xiqqaate namoonni 63 miidhamuu ministeerri fayyaa Kuweet ibse. Haleellaa kanaan hanga ammaatti lubbuun namaa tokko dabreeti jira.
Iraan haleellaa kana haleellaa duraan US taankarii boba'aa ICT fi odola isii irratti raawwatte haaloo ba'uudhaaf raawwachaa akka jirtu ibsiteeti jirti. Humni waraana Kuwait misaayiloonni 13 fi dirooniiwwan 17 Iraan irraa itti dhukaafamuudha ibse. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp ammallee mariin Iraan waliin gaggeeffamaa jiraachuu yoo himu, Iraan garuu mariin homaatu akka hin jirre ifatti dubbachaati jirti. Tiraamp tarkaanfii waraanni Israa'el Liibaanos keessatti fudhataa jiru ilaalchisuudhaan wayita yaada kennu hojii ministeera muummee Israa'el Biniyaamin Naatanaayootti akka hin gammanne ibseeti jira. Inuma Naatanaayoo maraatummaa daangaa dabre keessa jira jechuudhaan Tiraamp ifa baasee arrabse. Naatanaayoonis waraanni Hizbollaa irratti xiyyeeffatu bal'inaan itti oofechuun dhaadachuu isaa itti oofeeti jira. Oduu gama biraatiin Tiraamp hoogganaa olaanaa Iraan waliin wal argee dubbachuun barbaade jechuu Reuters gabaase. Tiraamp gaafii fi deebii poodkaastii Pod Force waan jedhamu waliin taasise keessatti waa'ee hoogganaa olaanaa Iraan Mujtabaa Kaameenii dubbateeti jira. Waraana dhaabuun marii nagaa gaggeessuu keessatti hirmaannaa Mujtabaa Kaameenii ilaalchisuun sirriitti hirmaannaa qaba, baay'ee isa kabaju natti fakkaate jechuun dubbate. Gama biraatiin Tiraamp hoogganaan olaanaan Iraan kun fayyummaa gaarii irra akka hin jirre dhagahuudha dubbata. Garuu Mujtabaa Kaameenii yeroo mariin biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffamaa ture akka hirmaatu hayyamuudha hime. Tiraamp Mujtabaa Kaameenii argachuudhaaf carraa argatee akka hin turrees ifatti dubbate. Tiraamp hawwii Mujtabaa Kaameenii wajjin wal arguudhaaf qabu ifatti dubbate. Adeemsi jiru garamitti akka ba'u irratti hundaa'aa jechuudhaanis hime. Tiraamp ammallee US waraana Iraan kanarratti milkaa'uu kan dubbattu yoo ta'u, faallaa saniitiin ammoo addunyaan Ameerikaan salphina kanaan dura biyyoota addunyaa kamirratti mudattee hin beekne Iraan keessatti akka isii mudate wal harkaa fuudhuudhaan gabaasaati jiru.